University madda walaa burraa barsiisota qaqqaalii ilmaan sabaa ilmaan dhalootaa ilmaan heegaree dhaloota biyyaaf qaroo biyyaa nama 20 ol jiruudhaan dhabne dubbachuun dadhabe lapheen na cabe onneen na cabe gaddi xiyya gadda badaa ture nama 3-4 caalaa warra waan kana keessatti gaaga'amni irra ka'ee lubbuu isaanii dhaban qaamaan beeka walaasofnee wajji haasofnee wajji taphannee waa meeqa wal mari'annee agarree jirra kan rabbi jiraadhu jedheen malee kan biraa jiraachuu hin danda'u yeroon kee geesse waan fadheenu lubbuun namaa bahuunsii hafan qabdu haa ta'u garuu duuti barsiisota University madda walaa burraa imalaa turan qeerra san keessa akkaataan isaan itti dhuman akkaataan isaan itti du'an kan laphee Oromoo hunda dhiigse kan nama hunda boochise maatii firootaa fi shariikan isaanii hundiif ilmaan Oromoo hundaaf jajjabina hawwaa ammoo gaaga'amni illee jiraatu duuti illee jiraatu akkaataa itti wanti kun dhufe gadi fageenyaan qoratamoo akka qabu gamanaan xiyyeeffannoon akka gannamu abbaa gurra hin qabneef dhaammachuu barbaannaa jechuudha. Abbaa gurra hin qabneef biyya tana keessatti wanni ati dubbattu hundi faallaa taati. Yoo nama du'eef gaddite faallaa taati. Yoo nama jiruuf gaddite faallaa taati. Yoo nama hidhameef gaddite faallaa taati. Yoo lolli araaratti haadhumuu jaame faallaa taati. Yoo bolummaa naannoo wayyeettees faallaa taati. Wahuma gubbaaga kan namu malee jalaa ol kan namu tun hedduun daleetu. So ana qofaan rabbi kaja'utu jira biyya tana keessatti. Rakkoo taatee jirti jechuudha. Maaf du'an uummanni kun hundi bakka takkatti. Maaliif barsiisaan 20 ol caalu hayyuun doktoroonni dilli 20 ol caalu kun maafi bakka takka makiinaa takka keessatti waliin ukkuramanii akwaamamanii deemuun maaf barbaachise maal qusachuuf? Gaaza qusachuufi konkolaataa qusachuufi fireensharaa qusachuufi gommaa qusachuufi dirgoo qusachuufi maal qusachuuf nama kana hunda bakka takka makiinaa takka keessa naqanii deemuun barbaachise yoo itti kalaaltu haala biyya tanaatti wajjin wal nama namansiisu. Maaliif ministeerri tokko makiinaa 2 qaba, kaan 3 qaba, kaan 4 qaba, kaan 5 qaba. Shunkurtaa bituuf qaba, ijoollee mana quraanaa geessituuf qaba jechuun makiinaan hedduutu deema. Keessa jirra ni beeknaa jechuudha. So barsiisonni kun qofatti nama lamaan deemuu osoo danda'anii dila kana bakka takka tuqqaamsanii barsiisaa kana hunda qabanii nama 20 bakka takka dhabu maaliifi bakka takka deemuun barbaachisee kan jiru nama gaddisiisaa jechuudha. Qusannaa tayyattu wajjin xiqqoo wal faalleessiti. Qusannaan olii tana hin jirre tagadirra barbaannu tun tamii qusannaan bakka hunda hin jirre bakka takka University qofarra barbaannu tun tamii intaatu wal dhoyti jechuudha. Jechaa wal dhahu simmeetaa isa ta'u. Maaf ijoollee akkasiisan doktoroota dilasan profeesaroota dilasan warra bara dheeraa mootummaan tun heegareef ilmaaniif dhalootaaf akka qaraniif akka barsiisaniif wareegama guddaa bajata guddaan itti bahee barsiisan kun hundi bakka takka dhumanii rabbiin biyya sirraa asabli manatti gallee callisnee ta'e annatti nuuffatte jechuudha. Tanaafin kalee gizee namni hedduun biyya sitti asablatu jiru an biyya nattu ulfaatteetiin use jechuudha. An nattu ulfaatte biyya tanamni sitti asablatu jiru san natti ulfaatteetiin jechuunu cal wanni nin jedhee ilaa ammaatti hin dubbatiniif natti ulfaatte nama dila kana dhabdee
alaabaa kaga dimbuusin akka naannoo Oromiyaatti guyyaa gaddaa kan labsin akka naannoo Oromiyaatti guyyaa hayyoota dhabne kan labsin akka naannoo Oromiyaatti akka hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaatti kan gaddan ibsatiin akka paartiitti kan gaddan ibsatiin akkuma waan xiqqoon takka bimbeen diidam dhumtee takkatti akka waan bimbeen diidam duutee takkatti akka tiitichi diidam du'ee takkatti nama diidam qabsaa'ota hayyoota hadooddii sabaa qabu kana hunda dhabdee akka biyyaatti ha guyyaa gaddaan labsin ka gabbaatee televizyiinaan gaddan ibsatin ka ummatan jajjabeessin cal jetteetuma gisee teessi an biyyeen natti ulfaattee jechuudha. Wallahi al-azimul karim biyyeen natti ulfaattee gadda ibsachuu dadhabeen. An paartii kiyyattii sittiin qaanfadhee jechuudha. Paartii badhaadhinaa kaniin an deeggarutti niin qaanfadhee jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaatti niin qaanfadhee jechuudha daranuu. Mootummaan naannoo Oromiyaa pirezidantiin silaa bimbiitti ni qabdi jettu. Ummata kana akka bimbeetti lakkaa'ee akka tiitichaatti lakkaa'ee gadi bee gaddasaa ila ammatti hin ibsanne jechuudha. Kominikeeshiniin hin ibsine, paartiin hin ibsine, ummanni kun dhumuurraa gammachuu qabanii jechuudha. Inuma gaddiitti dhagahamne wahuma takka. Hayyoota dila kana dhabnee addunyaan hundi roraatee ka ala jiru, ka keessa jiru, ka biyya keessa jiru, ka biyya alaa jiru hundi boo'ee paartiin an deeggaru an jaaladhu paartiin badhaadhinaa gadi baatee ka gaddan dhageeffatin mootummaan ani keessa jiru ani jaaladhu ka gabbaatee ummata kanaaf gaddan dhiyeessin qorannaa addaa gaggeessinee akka wanni kun itti gitee ummataaf ibsine jettee ummatan jajjabeessin maatiin jajjabeessin hanga amma za'aanan irraa dubbadhu tanatti caljaanii alaabaa kaga dimbuusin baga hayyuun dhume jechuu natti taate jechuu dubbiin. Baga beekaan dhume jechuu natti taate jechuu dubbiin. Baga qabsaa'aan dhume jechuu natti taate jechuu dubbiin. Baga dhumanii warri san nurraa jechuu natti taate jechuu ka warraatti illee dubbiin. Gaddaan ibsachuu dadhabee hangammaa ture jechaadha. Waan nama gaddisiisu jechuudha. Hayyuu dila san dhabnee beektoota dila san dhabnee akkamitti beektootni kun nurraa dhumee ni qorannaa gaddimmoo maatii fi firaa'aalii fi ummataaf sabaaf haa ta'uu ja'anii quudha nu gabbahanii nu jechuu dhabuun hoggansi keenyaa an akka paartii teenyaattis gadda guddaan na dhagam akka mootummaa teenyaattis gadda guddaan na dhagam. Kana godhuu dhabuun keessan irrina, kana godhuu dhabuun keessan hanqina, ammallee gadi baa ummatatti dhiifamaa ja'aati ummatatti gadda keessan dabarfadhaa jedhaamsa jettu isinii dhaamuu barbaada jechuudha. Waan fokkottuu isinirraan eeggamne jechuudha. Hagan takka hayyuun isin birarra ishee ittuma dhufne jecha. Hagan takka beekaan isin birarra ishee ittuma dhufne jecha. Hagan takka warri dhaloota qaru isin biratti tuffatame ittuma dhufne jecha. Hagan takka warri isin ijoollee qabsoof kakaastu dhumuurraa jaalala qabaachuu keessan arguu ittuma dhufne jecha. Akkamiin duuba kamiin wala mannare mee maalirra wala mannare kamiin wala mannare wahuma hunda yoo bala wahuma irrina waan fokkottuu garru hunda waan hanqina garru hunda gabbaanee yoo ummata keenyatti dubbanne balaaleffachuu waa hunda balaaleffachuun hunda maraataan namni keenya jechuun fayyaaleessi wanta balaaleffatan hunda haya tan balaaleffannee tam dhiisna haya mee tan balaaleffannee tam dhiisna haya mee silaa ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa gabbaatee alaabaa guyyaa lamaa sadiif hayyoota nurraa dhumeef hin gadirri isaa jette maaltu irraa irrata
مثل بريزيدنتي موتومانا نورميا خابينه وجغتا ايوان كان حيوتا نورادومه وان ردو من قرنا حيوتا نافغدا نو دغامه امتا كن ججبينا سيني هوينا جي غبه دبته مال تورارد اوسو كوميونيكيشن اند برسه مال تورارد اوسو صدركا بارتي اورميا دبرسه مال تورارد خبيات تو متيو اوكي خبيات تو دبرسه مال تورارد مي مال تورارد توفينا ناتو قباچو دبودا يچو حدودي دبودا دوما كان خيسامو اركني قبمون قبني الله اعلم ارغان قبو امو كيساني كون نما شكسيسا يچو اكي چل جچوتون نما شكسيسا يچو ارغان قبو كنما توكوت رغاتين قبو واري رغان قبنين راندو بدو امو كيسان تانكون سمال جل جري هم جتيو لالت بغن رادو انجچو ساني تخايچو نما چچيس دبي جا انامي تخجي لا دبي تو جا بغن ونين را جري ورافورا نكوتي وروان جماتيس دبچا توري وربالي ادبك لمت او سنيس بلالي فچا توري ورغوجين بكلمه بوس بلالي فچا توري وربورن اللي بك اكاسي غودينا هاري دو فخنا اللي ولا برالي فچا توري ورخو ورياده خينا مورمو ورياده خينا فلمي نما جلا شرفو اسانكم باغو منورادو منيو ماخينا تكات اكوان جچو فكاتا هيچو چال جچو دبي داني خيبر رغاتين قبطنا دبي گزين شرفو يچو دا كور خينات دبي تو جي انين جن اكا دبي تي جن مو سلا اسان غباني بويا لما سدي لبسني قد امتا وجقو تتني وانت نكستو رفتني اسان غربي حدودي قبن جنة يچو لالا اورموما لالا سبا لالا اوبولوما لالا حيوني دمو قبن جچو تنرا دمنه يچو سو گدا لموما تنرا دمنه يچو لال سكر لموما تي را دمنه لال لا ميا لموما جراني له سو گدا لموما سو گدا لموما را دمنه جركنا حدودين قبن جچا تسنت گمچو قب ايغا حدودين قبن نمني مال قبا يچو گمچو قبا يچو گمچو قبا وني بيزي سبو دنجرو برا الدنيا بلچو دنجرو وقت بلچو جرو ويكم تو وان بيزي ميتتو وان بيزي مبيرا خطاني ميتتو مالف جچو تنا اورمون هوندي اف كيسا گدي ميسو قدي هايوني خينا نورادومون قارون نورادام سودا هايوني خينا نورادون هايوتا بيرا خدلتو نورا جام سودا دالوتا هيغدي برتو نورا جام سودا خسارة أكلميت نتلفت خسارة أكبيات نتلفت خسارة أكأورمون نتلفت خسارة أكسبات نتلفت خسارة أكإثيوبيات نتلفت أكإثيوبيات تجدو قبنا أكأورميات تجدو قبنا أكأورموت إرجدو قبنا خسارة بدو تنو جايزتون شوفير ما سندوني جانا الرجان قبو ودون نجيسه شوفيرين دونه جانا تنافق قرنان سري قاما أدات العالمي أكاتا تجاجا أمني سنجي مخينان إيسا بولت إيسا قولت أكامي كات إنو كاس أكامي كراسات واني تنونتي قرار العالم ماني فريني كده تكتك بلونا فرينا سجلاي خنيتي أديرو خرا قدا خنا روسا چايتو فريني سيديتا زيرو سياقاته قرنان سري دا گگيفمو قبايچو قرنان سري خنغا انو هاگگيسو قامني ادا إثيوبيا جرا قامني ادا دو ربي نو هاگگيسو لا قرنان سري تنا اسلام موتمان هنجرتو خجروس هنجرو خنجرس هنجرو قرنان سري تنا حنرت أبان تبوي نجرو بيخ ربي ملما بيجتنا خيستين بانا بيخ أمبر إفكنن دعاء براسو جرا برايش نما دعاء إفكن تكاغر تنين بيتن إفكنني عاسو جرا بيخ دعاء أبان تبوي نما رب مان حق أمتنا ربي نهاباسو جاني تمتبوي ميك أكتر جبه حق أبدي بالي خجارتي فوديل مان إندبي ربي جنة أنا كننيس ميك أتهرمته الموجرة قبض وجدوده
meeqa hakaratti qaxara cabe nama didamman dhuman kana keessa doktorootii dila dhumte kana keessa nama gaddisiisa jechuudha. Hangan takka lubbuun Oromoo osoo hin ta'in lubbuun hayyuu Oromoodhaa biyya tana keessatti gatii tiitichaa hanqattee jirti jechuudha. Kanaaf malli maali? Yoo boru yuunivarsiitii Haramaayaa irraa makiinaa takkaan faamee namni du'ees biyyan isin itti sablattu. Yoo dirree dhawaadhaaf namni ka'ee karaa biraa barsiisuu deemees biyyan isin itti sablattu. Yoo Finfinnee kaanii deemaniis biyyan isin itti sablattu. Adaamaa kaanii yoo deemaniis biyyan isin itti sablattu. Shawaa lixaa Shawaa bahaa kana keessaa yoo deemanii barsiisuu dhumanis biyyan isin itti sablattu. Biyyan isin itti sablattuun rakkoo tana keessaa bahuu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Tiyaatu qabna jechuudha. Akkatti rakkoo kana keessaa baanu. Itti wal mari'achuu qabna jechuudha. Akkatti rakkoo kana keessaa baanu. Sheekka Abbuttaa tokkicha akka biiliyoonaa bagana gayaan dhufte ammaan si arge. Akkatti rakkoo kana keessaa baanu itti mari'achuu qabna jechuudha. Irratti haasa'uu danda'uu qabna. Irra mari'achuu danda'uu qabna. Akkamiin bahuu dandeenya rakkoo kana keessaa? Akkamiin kaabineen takka deemteetuma Hararii Finfinneen dhufa jettee yoo kararra dhumte wanni isin jirtu amma makiinaan gursumi ambulaansiin fuutee gursumirraa tasilaa haadhaa fi haadha dhalaaf deemtuu fi daa'imman naanneessitu ambulaansiin gursumi kaabinee fuutee osoo ol deemtu walancittii kanatti gubattee arra ambulaansiin qabdu gursumi irkifannaadhaan fayyadamaa jirti. Eenyu kara kana fixe diina kan hin beekamu makiinaan qaban irkifannaan fayyadaman. Warre chike dhoomi mataa bakka dhumte gatii ilma namaatiif namni qabaachuu qabu akka hoggansaatti dhabuun ifiifuu rakkoo takka. Laala boleeyyan kiyya. Ana kanaaf gatii naa dhabuun kee akka namaatti. Yaada kiyyaa miti beek yaada kiyya mormi. Ana jibbi. Akka namaatti immoo ana kana jiraachuun jibbuun kee rakkoodha jechuudha. Akka namaatti nuti kun waliin jiraachuu dadhabuun rakkoodha jechuudha. Yoo tokko miidhame ammaas miidhaa tokkorra geesseef nuti kaan ammaas falmuu dadhabuun ifiifuu rakkoodha jechuudha. Rakkoodha. Amma aadaa tana baraa jirraa jechuudha. Yoo namni du'ees biyyeen sittaa sablattu. Baruu jirta aadaa godhattee amala godhattee namni karaarra dhuma biyyeen sittaa sablattu. Namni beelaan dhuma biyyeen sittaa sablattu. Namni abaariin dhuma biyyeen sittaa sablattu. Gaaga namni akkanumatti manaa himaa jiraan kun dhaqeen du'a biyyeen sittaa sablattu. Biyyeen sittaa sablattu amala godhachaa jirraa jechuudha. Biyyeen sittaa sablattu biyyeen sittaa nu barsiisu jiranii bar biyyeen sittaa maaf biyyeen nu sablatti maaf namicha kun du'ee gaafii jettu kaasuu akka ati hin dandeenye si barsiisu jiranii jechuudha mataa keessatti. Ati maal agarta namni yoo gute biyyeen sittaa sablattu si mul'ata jechuudha. Maaf du'een sitti mul'atu. Akkamitti du'ee gaafachuu hin dandeessu. Eenyu jeesee gaafii jettu jala deemuu hin dandeessu. Maaltu waan tana duuba jiraa jala deemuu hin dandeessu. Biyyeen sittaa sablattu moo jedha. Hanga yoo biyyeen sittaa sablattu nama keenya awwaalleetuma galla. Hanga yoo biyyeen sittaa sablattu nama keenya awwaallee galla. Irraa mareechuu qabdi jechuudha Oromoo tana. Irraa walaasa'uu qabdi jechuudha. Kanaafuu ani silaka Amerika silaka Canada taate Australia biyyoota qarawmanii taate investigation adda godhamu jenna. Yaa asitti investigation adda kan nama godhu rabbuma. Sanifu investigation adda rabbiin ummata kanaaf godhee dhiiga isaaniitiif fi cubbuu isaaniitti du'a yoo jiraatelle rabbiin haqa isaanii habaasuuf yoommoo gaaga'ama konkolaataa taate mas maatii fi fira isaatii fi haalli isaanii saballee rabbiin nu haa jajjabeessu isiniin jechuu barbaada. Gaagaamni nigaa nigaa. Wanni addana dinqummoo maali? Bakki gaagaamni itti ga'e kun makiinaa 30 ol dhibbaa ol maali olitu bakka tanatti gaagaamni hedduun ga'ee jiran. Qamadiin baale keessaa baatu achi baatu. Karaalleen ispaaltii yoo ta'e karaalleen bareedaa yoo ta'e bakka makiinaan hedduun itti gaagaamni ga'u kana qamadiin tun akkamiin fayyisuu dadhabde. Jechuun qabeenya ummata irraa fuudhamee gurguramu kun maaf qabeenya ummata tajaajila ummataatiif ooluu dadhabe.
Hai. Qamadin dilli baale baate addunyaa irratti gurguramtee eksport taatutun daandii kana jijjiirtee adagaan akkana akka dhufne taasisuu irratti hojjechuu maa dadhabde jechuun qabeenyummaan kun maa dadhabe. Kana yoo la kalaaltu taate ummata irraa saamuu malee ummataaf hojjechuun hin jirtu jechuudha. Hoteela hojjechuun ummataaf miti adeeroo nama qabeenya qabuuf hojjetta hoteela. Adeeroo amma wanni turistiitti yaamna faranjiif hojjechuu jirra warra turistii. Bar amma waan takka beekaa callisna malee turistii wanni makko winci maarree gorgora maarree bakka hundattuu tolchamu kun bareeda tolchuun. Hammeenya irraan qabu haa tolfamu rakkoo miti. Ammoo ummata beela'eef gorgoraan maan gootu maaliin dhaqee gorgoraa laala amma kun kamiilaan deemu kokoba hin qabne gorgoraa akkamiin laala adeera fadisi dhufee gorgoraa akkamiin laala harargee dhufee hajimaa gurguratee ilmaan barsiisuu hin dandeenya kun gorgoraa maal wanci maal si ilaala kun humnaa uttiin qabu humna isaatii olli tabaroo isaatii olli adeera salaaleerraa kana gaya dhabee qamadii isaa gurguree jiraachuudha dhabe kun wanci gurguraa maarree kana akkamiin dhufee si ilaala kun turistii biyya alaatii dhufutti gammachiisnee doolaaratti harkifna kun dhimma biyyaatii miti dhimma galiiti dhimma lammiitii miti kun dhimma galiiti malee dhimma lammiif yaaduutii miti. Don't confuse with the biliclichi waan biliclichi deemtu tanaan confuse ta'uun nun feesisu jechuudha. Biliclichi namni jaalatu itti hafuufu san mirga qaba karaa fadhee hafidu. Fadu sabarra atu biarra atu biliclichi itti hafuufu abbaan biliclichi ammoo biliclichiin saba dhihanan taatuuf hin taatuuf taafis hin jirtus bakka biliclichi sanuu osoo nagarree dhuma keessaa immoo manni keenya Harargee ka gaara mul'ata kamanyu mulluqqee kafadis cinaaqsan eessaan dhufee amma Finfinnee ulaala Finfinneen teenya jaadhumaa ture malee Finfinnee keessa maal qaba kun manni me mal qaba naay mimman warri cinaaqsan Finfinnee maal qaba hin qabu waa takka akkuma Oromootti Finfinneen teenya jee Oromiyaatti jee tuma falme malee Finfinnee irraa maal qaba mahun miskiina jiraachuu hin dandeenye daangarra wallolu ka jiruun itti yaaddawu ka seeftineetiin jiraatu ka saamamu ka gibira fiti jedhamee saamamu ka waa hundaan gidiraa argu jiru maal kun amma gorgoraa eessa dhaqee argame ififu jira gorgoraa fi waan luxury dha kun waan ummata tujjaaraaf jaaramu kabiyya alaati dhufuu fi kabiyya keessaa tujjaaraaf qabu first class fi malee hiyyeessa ummata keenyaaf ammoo qoonqoodha. Amma gaafii qoonqoorra jira uummanni keenya gaafii bashannanaa irra jiru beekan uummanni keenya amma bakka irra uummanni keenya amma dhuguma walitti himna yoo jenne uummanni keenya bakka qoonqoorra jira jiraachuu hin dandeenya uummanni keenya ummata jiraachuu hin dandeenye kana araraasaa oolu haruma hundaan yoo ilaalte rakkisaadha jechuudha. Maaf hin tana fide daandiin tun eega nama hedduu fixxe amma dura osoo qamadiin baalee keessaa baatu daandii tanaaf ooltee daandiin tun akkasirraa godhame arra duutii warra kanaa oolchuun ni dandahama. Warra kanaa qofaa miti katti aanulleen oolchuun ni dandahama ture. Is a leadership hoggansa jechuun rakkoo haleerraa hubatee rakkoo fulduraa hambisuudha. Hoggansa jechuun kanuma. Hoggansa jechuun badii halee arra hubatee boru kan dhufne hanqisuu jechuudha. Hujii isaa isa tana. Roga hundaanuu. Isii tana hojjechuutti hin jiru warra keenya saamicha jira. Hattuma jira. Inji quban qabu Dubaayitti waan jaaru Ameerika waan bitatu. Tana keessa jira malee taan bira quban qabu tana. Osoo qamadiin baalee baatu balaa karaa kanarra geessu sirreessuuf kayaaddamtee hojjamtu taate arra balaan tun achin nu geessee qalbiin sabaatu nun dhiidu ture. Hindi nun booyu ture qalbiin arra daandiin biraa baate balaan bakka saniitti ulamaa'in raayis sheekota raayis ummata raayis balaan tun hanqattee turte jechuudha. Namicha arraa'u balaa dila geesse tadhaan balaa ilaa arraa geesse hin gaddan ibsatin ilaa arraatis sirreessuuf hin yaaddawin kaamammoo soofumar sirreessuudhaaf yaalu soofumar bareechuuf yaalu ka daandii kana sirreessin beeku. Daandii ummataa sirreessuuf osoo rakkatin faranjii soofumar dhuftee ilaaltuuf rakkachuu jiru kun osoo soofumar kana itti dhiisee daandii kana sirreesse balaa silaa karaa kanarra dhuftu kana hunda fuuldura hambisee soofumar namni akkuma amma jiru kanattu dhaqee ilaaluu danda'a jechuudha. Ka biraallee yoo hafe ka ummanni isaatu dhaqee ilaaluu danda'a jechuudha. It's a leadership. Hoggansa rakkoo ummataa hiikuu fi rakkoo ummataatiin jiraatu wal adda jechuudha. Hoggansa gosa lama qabnaa beeku. Rakkoo ummataa hiikuuf hojjetuu fi rakkoo ummataa
tin jiraachuuf hojjetu tokko tokko rakkoo uummataa keessa jiraatan ninu yoo rakkoon tun hin jiraanne hin jiraatu. Hoggansa akkasii keessa jirra waan badaa hoggansa badaa keessa jirra jechuudha haala badaa malee akkamiin namni diidamsirraa dhume hayyuun diidamsirraa dhume gadda gadi baatee ibsachuu sitti ulfaata. Herrega kamiin duba uummanni ati bulchuu jirtu kamiin moo ganda laalteeti qe'ee laalteeti gadda ibsita moo amantii laaltee gadda ibsita maal laaltee gadda ibsitaati. Karra dilli namaa dhume kun gadda si ibsisiisuu si dhorke kam laaltee maal laaltee ulaagaan ati gadda itti ibsattu kami garaa nama nyaataa jechuudha. Haala kana keessa jirra tanaafuu tana akka gaariitti hubatanii biyya sitti hasablachuu jechaa oolurra akkamitti haala hamaa kana sirna hoggansa badaa naannoo keenya bulchaa jiru bineensa kana firraa jijjiirraa manni karaa ja'utti yaaduun barbaachisaadha karaa nageenyaatiin. Jechuumaaf kan sanirraa hafe immoo duuti silaa guyyaa rabbi jeen ooltu warri lubbuun teessan akhiramtee rabbiin jannataan isin qananeessu maatiin isaaniitii fi aaliin isaanii firaa fi hundi keessan rabbiin isin sabbarsiisu imaanaa sabrii ilmaan sabaa ilmaan Oromoo hundaanuu isinin jechuu barbaadaa jechuudha. Tanaafiin kalee dubbachuu hanqadhe ilaa ammaatti hanqadhe jechuudha biyyeen anumattuu ulfaatte. Lammeeffaa shaggar Finfinneetti ijaaramaa jiru kun magaalaa bareedduu Oromiyaarraa adda taate shaggaritti ijaarra jaaniiti ittiin jiran warri keenya. Mootummaan teenya jechuudha paartiin badhaadhinaa. Shaggar master plaanii lamadaati. Master plaanii Abbaay Tsaayyeetiin milkaa'in tamaqaa shaggar Oromoodhaaf jaamtee akka milkooytuuf hojjetamu jirtu. Tun jala muramee beekamu qaba. Wanni biraa addaan jiru. Wanni Abbaay Tsaayyee faanis master plaanii jaanii oofansan shaggaruma tana. Garaagarummaan san master plaanii jaaniiti oofanii tana shaggar jaaniiti fidan jarri keenya. Yaa abbumaa fi ilmaa jechuudha beeki. Siif galtiimi dubbiin keessatti. Akka fadhe ta'us shaggar jaaramurraa ankomiin qabu. Kanaafin ilaammaa hin komatini. Yaa lafti jaaramtu takka abbaa keessa jiraatuu fi akkatti jiraatu abbaatu beeka. Kaayoon isin jaaramtuufis ammoo na biratti fudhataman qabdu. Shaggar ilmaan Tuulamaa buqqistee kadhataa gootu. Shaggar ilmaan Shawaa buqqistee kadhataa gootu. Shaggar mana Islaamaa digdu. Shaggar masjiida Rabbii digdu kunkumaa'u durdaran hin deeggaru jechuudha. Abadan. Amma shaggaritti masjiida afuri ol diiganii jiran jechuudha. Alam baankii biratti masjiida Daarul Arqaan jedhamu. Alam baankii biratti masjiida Jabbaal jedhamu. Furiidhaatti masjiida Naasir jedhamu. Akkanumatti Aji Ambaa biratti masjiida Sumayyatu jedhamu. Masjiida afur diigdee jechuudha. Islaamni isamaa baadiyyaa hanga magaalatti. Jijjiirama dhufe kana keessatti qoodni islaamni qabu hangaa miti. Ammoo islaama miidhuu qofaa fi waan kana fidanii kiristaana gammachiisuu waan kana fidanii yoo naan jette no. Kiristaana gammachiisuu fi miti kun. Waaqeffataa gammachiisuu fi miti kun. Amantii kiristaanaa gammachiisuuf masgiida diiguu jiran yoo naan jette no. Sanii miti. Amantii waaqeffataa gammachiisuuf masgiida diiguu jiran yoo naan jette no. Sanii miti. Tokkummaa Oromoon bakka tana hunda qabdu balleessuudhaaf tana godhu jiran yoo naan jette yes sinjaa jechuudha. Wanni jarri masgiida laallateef lakkoofsirra guddaa masgiida master plaanaa miti. Plaanni masgiidni yoo keessa seene maal rakkoo qaba. Ameerikatti seenu jira, Kanaada seenu jira, Awustiraaliyaa seenu jira, addunyaa tana UK seenu jira. Addunyaa tana guutuu keessatti plaanni bar masgiida hammatee dalagamaa miti. No ayidallam. Saniifuu isaan kaayoon isaanii
kiristaana islaamaa fi kiristaana islaamaa fi waaqeffataa dubbii tanaan wal dho'isisanii tokkummaa Oromoodhaa diiguuf. No, isa jara akkatti yaadan beeknaa warra. Kitaaba isaanii nu harka jira laala. Akkaataa isaan itti waa karoorsanii nu harka jira. Wanni isaan yaadan amma kiristaana gammachiisuuf miti, waaqeffataa gammachiisuuf miti, islaama muufachiisuuf miti. Isaan amma eenyurra nu laafee jara kanaan wal muudhaa wajaaniiti laallatanii islaamaa kana haartii islaamaa tana asaa harkisnu masgida islaamaa kana diigaa islaamni kee an islaama jaa kiristaanni keeti nu dhaabbata waaqeffataan nuuf dhaabbata jara Oromoo kana lamee waliin dhayineeti tana keessa baatii hanga tokko amata tokko bitannaa tanaatu jira jechuudha. No, isii tana ta jirtu. So nuti kiristaanaa wajji wanni itti wal muufannu jira tana keessa hin jiru. Nuti obboleeyya keenya waaqeffataa wajji wanni itti wal lollu jira tana keessa hin jiru. Jiraachuus hin qabu. Nuti ka wal lollu neen obboleeyya keenya ka kiristaanaati isaan manne obboleeyya keenya ka waaqeffataati isaan manne tokkummaa keenya jabeeffanne farra hattuutii fi hattooma lafaarratti bobbaatee masgiida diitee lafa masgiidaa gurgurachuu feetu. Hattoota kanarra duuluudha jechuudha. Wanni shaggarii waliin qabameetu taanka burraayyuu dhufte, taanka bishooftuu dhufe, taanka gamanaa dhufe, taanka gamasii dhufte, iyyaalli deemtu tun hundi dallaala jimaa, dallaala lafaati. Dallaala hattuuti. Hunda si ragaa harkaa qabna waan isiin bakka iyyuu tatte. Itti fufneeti. Saaxiluu itti fufna jechuudha. Hunda si achi jirtu. Waan shaggar dhufte tana hunda. Hoggansuma tokko ka shaggar dhufe hunda. Tokko waan isin bakka biraa godhaa turte waan inni bakka biraa godhaa ture akkattiin achi dhufan hunda si takka takkaan saaxiluun laaftuudha jechuudha. Namayyuu walloon hun hin taatu tanaaf calleessina. Hundaan walloon taati irra guddaa nattuudha akkamiin hundaan walloon akkamitti taati. Hundaan walloon taatu. Endeet ya muslim masjidin afirsa lama shattu goggallan akkamiin masjida islaamaa gurguru. Masjid akkamitti ida ha Quraanni keessa jiru ha kitaabni Rabbii keessa jiru muummicha ministeeraa aangoo rabbaasu keessa qoodni muslimni Itoophiyaa keessa qabu layyoo miti buusuufis feenaan islaamni nuti gahaadha jechuu isa gahaadha nuti gaha islaamni itti ceeneeti miti masgiidaa miti mana teenyee yoo itti salaanne laqaaqi jenne ni laqaaqama. Ulamaa'in teenya tarabbi qofattiif kannitee teessu manuma teessee yaa rabbi kun hin taane akka mallasi kursii jalaa fuudhi yoo jette dhumate dubbiinsa. Akkas akka ta'u ni feena hin feenu muummicha ministeeraa keenya ni jaalanna. Dr. Abiy ni jaalanna. Ni kabajna. Nu dhaggeeffataas jennee abdanna. Ni sirreessaas jennee abdanna. Sirreessuu baannaan ammoo isaa ajaja jennee fudhannaa jechuudha. Warri majlisa Itoophiyaadha muummicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti xalayaa barreessanii jiran. Tuffii majlisaaf qabu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaadha. Silkiis jalaa kaasuu didee xalayaas deebisuu didee isaanii wal argee dhimma kanarra taasisuu didee warra diiguun duubaa diigaa jecha mana diisisee jechuudha. Masgiida Rabbii bakka islaamni itti waliin galee Rabbii isaatiin wal argee araarama kadhatu. Bakka islaamni waliin galee Rabbii isaatii wajjin dhiifama gaafatu. Bakka islaamni waliin galee Rabbii isaa riskii gaafatu. Waa hundatti gaafatu. Imaama keenya Haji Mufti keenya Haji Ibrahim Tufaa keenya pirezidaantii keenya xalayaa isaan barrooyte dubbisuu didee jalaa dubbachuu didee silkiis jalaa kaasuu didee tuffii islaamaa qabu jechuudha. Taamma dura islaamni biyya keessa baay'ate jeesan akkuma gurra nu jirtu sanitti jechuudha beekaa. Akkuma gurra nu jirtu sanitti jechuudha taamma dura jeesan. San gubbaan jalaa kaasuu didee masgida diisise jechuudha. Mana Rabbii jechuudha. Mana hiyyeessaa islaamaatii fi mana masgida Rabbii diiguudhaan shaggar islaama if keessaa ariitee islaama ari'uu irratti ijaaramtu abadan wan jiraattu jechuudha. Abadan.
abadan shaggar islaama if keessa ariite islaama ari'uu irratti ijaaramtu abadan man jiraattu jechuudha. Abadan tana gugoonu kiristaana hammanneeti. Tana gugoonu waaqeffataa hammanneeti. Tana gugoonu obboleeyyan keenya hammannee goonaa jechuudha. Akka isaanii wali buunuu barbaadan isaan kaayoon isaanii isaanii wali nu buusuudha. Imaamanni isaanii isaanii wali nu buusuudha. Akka isaanii wal dhabnu barbaadan jechuudha. Akka isaanii wal dhooynu barbaadan isaan. Intau sana walin doin Kristiani obboleessa keenya waaqeffataan obboleessa keenya mana keenya kadiigameef isaanii sagalee ta'uu qaban mana isaanii kadiigameef nuti sagalee ta'uu qabna waaqeffataa miidhameef nuti sagalee ta'uu qabna waaqeffataa nuu miidhameef islaama miidhameef sagalee nuu ta'uu qaba wal qabannee roorroo wajjin balaaleffannaa akkasitti itti danda'uu qabnaa jechuudha. Kaayoo isaanii sana eega beeyne fadhii isaanii ta'isaa wal nuudhisiisuu sana eega beeyne nuti dhugaa keenya jarammanne obboleeyyan keenya hammanne waliin dhaabbannee falmachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Booyyeen maskiida diigu fooqii ijaaruu hin danda'u lafa san gurguratee abadan hin danda'u ittiin dhiisu. Tana muumichi majlisni keenya ka Itoophiyaadha Haji Ibrahim Tufa pirezidantiin keenya eega pirezidantiitti barreessee humarraa dhabe booda gara muumicha ministeeraa keenya xalayaa barreessee jira. Isiniif maxxansa xalayaa lachuu Ahmadiin Jabal kabajaan keenya kabajamaan keenya hayyuun keenya beekaan keenya seenaa qorataan seenaa keenya ka akkaan jaalannu obboleessi keenya ka islaamaa waan lachuu maxxansee jira. Isa jalaan laaluu ni dandeessan. Warri kaan ammoo anuu isin maxxanfisa. Warri nama dubbachuu irra dhageeffachaa jirtan jechuudha. Eegas gara muumichaa barreessee jechuudha hajiin keenya. Maal godhare? Shiftaan dhaga'uu dide deebisaa kan nuu dideef waan sodaatu qabare maallaqa machaa saamichaa machaa mana rabbii diigee islaama ala salaachise islaama mooraa raaree shaggarii raaree maal godhareenni eenyu sodaatanni rabbiin sodaatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jechasaan kabaju mana rabbii kitaaba rabbiin sodaatu waan sodaatu qabareenni waan sodaatu qabu warreenni بيتي تساتي نتقلتي بر بيجي ساكن بيجي تنا كيسات إسلامي قلتي ده نوبيا خياريني بيتي ونديرو تساتي هاتم بيتي تساسيتي بيتي سامتم بيتي تساسيتي اسمه كوفا بيجي تنا كبات سيد يا boleh sekali muji babi jalan tis mat tanajer sadifu ega da dabam boda gara mumichat ala warre sani jira jechu mumicha khenya Dr. Abiy Ahmed Ali نجاللتيف تشلسنا ملء ملان غرانو جرو حق اسنين فتنة دبنين فتنة جبو بيتنا كيس الديم توندا الرغودا فيديو ورابنه كيني ودون اللي ينه همنه جرا مدرو اوسونا مرتوي تاجالون ديسا تبرا هندني اركتم فيديو دبنه فيديو سنر كنه تني فانا جيسنا مل warri selafira itu jarri mayon tu akaba tu ya kan ni nantu kan amma dapat ni warri kan jadi enna berresine takkan warabne khinya jire itu something kapan kabati wanti bakayu jerti takababloan wambi jatana khisa tau ya mu micakan ati sibiran geisu ififurra ko kak baka tu sen ugumas injabe kan jalasit tolon di oldu faunti khijiba wanne ati kubbaga kan itu jalan geisu umman kun ummat islam asir rakasu jir haya bersisa university yo sir rakasa bersisa high school yo sir rakasa min dala die khadala go yo sir rakasa dokter abi nurse ya khimota health officer hospital abi health center abi klinika kaisa jiru yo sir rakasa jirata yo jiru kala umsar sir rakasa saba sablami yo sir rakasa hangam turu demta hangami party kenya kun katuru dem antanana rafisu draba tanana rakisa tanana jikka ha kami tarku dabdi wandi mu kana unda hai wow ma di mo ko kami garta wa bo kami tarku dabdi mu mi kenya hai nami to ko fayale si mali vi parliament wan dubbattu tana facebook ro wan dubbattu parliament dubbanne asirra dubbatta ja duga bana fayale se kenya to ko gafin sa sun sirri da be
bar parliament nu kan nu didani callisne tahu jirar harka basra nu kan nu beka watu tidumman barreesine galchine nu kan hay carrasi kan dani dubbatar parliament yo carrasi kan dini dubbachu dandeesu akami dubbatare wana ti dubbattu ni bekan lalaati sama qabdu ni bekan hadodi ati qabdu ni bekan wana ti jechu demtu si bekan talaya barreefadhu naqisin jan waan dubbachu demtu barreesine nei nawar mumichaaf hay talaya gaafina mumicha gaafachu fadhu tanaan si gaafachu fadha jenne barreesine nei bar gaafin teenya laalamte khufti bar tani mutai fi faden gaafi achitti dhiyeessan carraan hin jirtu jechu akami gaafattare hay barsila parlama quwwata kattin dhaba an tokkichi quwwata katti wallahi lazim quwwata kattin dhaba sila parlama sanan hiru mana kannani quwwata katti akattin garagalchee dhaba parlama san quwwata katti eenyu carraasi kannare carraasi kannu waan dubbachuu dandeessu barreessine nei tasi kannamu waan haasa'uu dandeessu so akka alaafi fagoo laalanii miti dubbiin keessa akka keessa jiru ala nu gabbaasu jira nu hubadhaa isin hin jenne jechuun warri nu hubachuu dadhabdan hay malee keessa dubbachuu sodaanne ala dubbachuutti hin jirru nuti keessa dubbachuu feenee dhorkaniiti ala dubbachuu jirraan silaa jarraa ammaa qabaannee keessa kaasoo nu taate maaltu ala nu baasa keessa sirreessina mala sirraa goona zaata kaafilama sirraa maaltu nu hiyyisiisa nuti nagaan hin teenyu waan keessa dubbachuu dadhabnee bar ala taasoo jirra so isitan sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha paarlaamaa keessa seenteef gaafii akka feetetti hireen siin kennamu carraa sii kennamu carraan akkanumatti hin baatu gaafii ta'e barreeffatteeti na hixa paarlaamaa gaafa muumichi dhufu hundinuu ni naqa gaafiin tun hundi dubbifamteeti horeedhaan tunaa dhiyaattu tun hin dhiyaatin jaanii si hambisan jechuudha gaafii jajjabtuu hin dabarsan tana dhugaan sitti maa beek hin dabartu gaafiin laalaa sabaa qabdu hin dabartu jetti gaafii hadoddii sirnaa qabduutu dabra malee gaafiin hadoddii sabaa qabdu hin dabartu jetti ni qabamti karatti hudhamti jechuudha hudhuu jira karatti maqasa qabuu jira karatti hiq godhaa gaafa muumichi dhufee siif hin dhiyaanne siif hin kennamne akkanuma akkaatee parlama jeequu hin dandeessu jechuudha. Hin dandeessu gata akkanuma akkaatee dirree kaameeraa jira jettee jeequu hin dandeessu nama fayyaa qabu beekte hiree eeggasi dhorkan callistee tiisaa jechuudha. Ammoo gaafii ta'e ni harkaa beekan muumichi. Si beekaa jechuudha waan ati yaaddu. So nuti muumicha keenya Dr. Abiy yoo jira rakkoon qabnu jechuudha. Muumicha hojii wal hubanna. Muumichi immoo haala Oromiyaa jiru sirriitti hubachuu hin dandeenye yookiin immoo akkas fadhii qaba. Wahuma lameen keessaa takka taate. Yookiin lameen keessaa takka yookiin lachuu taati beeku. Akka Oromiyaa jiru gabaasa sobaatiin takkaan hubanne yookiin kuma Oromiyaa keessa jiru kana fadhe. Isuma lameen tana keessaa takka taati yookiin yoo lachuu taati dubbiin. So tanabbaas ganamuu irraa dubbachaa oolu maraata nama gooti jechuudha namni sin hubatu. Malee koomsaatiif akka rakkooti wanni deemaa jirtu laaftu miti. Masgiida Rabbii shaggari diidee shaggar ati jaartuun jirtu jechuudha. Bakka laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah nu biratti kabaja walii qabaachuu qabnaa jechuudha. Masgiida keenya irratti nuti islaamni fadhe calin jennu jechuudha kanarratti. Calin jennu. Bakakkaa gaafa dur dimtsaachin isamaati ol taate gabbaanee baadheessinaa jechuudha mootummatti. Karaa heeraatiin, karaa seeraatiin, karaa naamusaatiin. Falmaa goonaa jechuudha karaa naamusaatiin, karaa heeraatiin. Gadi ba'ee islaamni hundi masgiidni keenya Itoophiyaa keessatti shaggar irratti Oromiyaa irratti abadanuma masgiidni keenya jiguun qabu diigamuun qabu maaster pilaanii masgiida haammatee magaalli jaaramtu ta'etu irratti gadi ba'ee uummanni keenya ka islaama ijaarame labsu qaba jechuudha. Itoophiyaan islaama dhiibdee amma booda Itoophiyaa taatu takka jiraachuu hin dandeessu jechuudha kanarratti. Abadan Itoophiyaan kiristaana dhiibdee jiraattu takka jiraachuu hin dandeessu. Itoophiyaan waaqeffataa dhiibdee jiraachuu dandeessu takka jirtu jechuudha booda. Saniifuu masgiidota shaggaritti diigaman dila kana hundaaf abbaan ajaja kanne. Murni hattoota lafa masgiidaa gurgurachuu yaa'u kun. Gaanni hattoota ka masgiida dachii lafa masgiidaa gurgurachuu yaa'u kun.
guutuutti itti gaafatamaaf dhiyaachuu qabanii saaxilamuu qaban himamuu qaba jechuudha. Tana muummichi ministeeraa nu godhu qaba jechuudha. Pirezidantiin Islaama Itoophiyaa Haaji Ibrahim Tufaarraa eegalee warri jiran hundi rasaasaaf adda keenya kanneen dhimma kanaaf dhaabbanne falmuu danda'uu qabnaa jechuudha. Islaamni hundi keessaa alatti abadan tanarratti araarri tokkolleen jiraachuu hin danda'u. Fudhatamni tokkolleen jiraachuu hin danda'u. Ammas masgiida diigame kana deebisee magaaluma diigdee tanaatu jaaruu qaba jechuudha. Uummatarraa miti maallaqni hajaaramuu qabu. Abadan inuma abbaa diigeetu haluma kaachi kantiibaa ture lafa tana kanne gaafa masgiidni jaaramu achi jiru arra pilaanaaraa dhufe jee hadiigu maali tarbiyaan akkana akkamiin masgiida rabbii diiga namni tadaafu paartii badhaadhinaa kana muumicha ministeeraa kana warra kuffisuuf hadhu keessa jiraa gisee yennu namni keenya nu hubatu fayyaalessi warra Oromoo rakkaasan Kiristiyaana rakkaasan waaqeffataan rakkaasan Abiyyi irratti Islaama rakkaasu jiran laal yuunivarsiitii keessa barsiisaan rakkaasu jiran tamaariin rakkaasu jiran barsiisaan rakkaasu jiran high schoolitti elementaritti Abiyyi irratti warra keessa aangoo qabatee Abiyyi kuffisee aangoo qabachuu barbaadu ka Abiyyi irratti dalagu jiru ka Abiyyi amanuutu jiraa gisee jennu namni nu amanuuti akkam goonaree yoo kufeessinne haa kufu malee masgiidni keenya kufuun qabu nuti. Carbee amande inni yoo fedhe masgiidni keenya kufuun qabu nuti. Abadan araarama isaafis hin qabnu jechuudha. Dooktar Abiyyi muumichuma keenyaafu araarama hin qabnu jechuudha dubbii masgiidarra nuti. Tokkoof araarama hin qabnu jechuudha dubbii masgiidarratti nuti. Tokkoof. Fidaa taana malee dubbii masgiidarratti fida taana malee tokkoof araarama hin qabnu jechuudha dubbii masgiidarratti. Lafa fadhetti bakka fadhetti masgiidni keenya quraanni keenya kitaabni keenya gubamuu tasuma ta'u jechuudha. Tanaas akkuma du'aatti biyyeen sittaa sablattu waliin jechuu barreetti masgiidaatti diigame jechuudhaan nu barsiisaa jiran diti wal ijaarri hundaafi hayyama gaafadhu hiriira bahi yaammadhu muuficha. Didu qaba jechuudha Islaamni tana. Abadan hin fudhannu tana muraa mataa keenya. Bakka fadhetti masgiida keenya diiganii fooqiin jaaramtu cerbe dhaquu qabdi jechuudha. Abadan maa magaalaan sanfeetu baadiyyatti hin jijjiiramne. Masgiidni diigamee fooqiin bakka san irra jaaramtu reefka keenya irra ta'uu qabdi malee waanuma fadhe irra ta'uu hin qabdu jechuudha. Abadan Churchii yoo ta'e akkasuma waaqeffataan yoo ta'e akkasuma bakki amantii kabajaa qabaachuu qabdi. Hundaafuu tuffiin akkanaa kun guutuutti dhaabbachuu qaba. Namichi booyyeen Oromiyaa bulchu kun kan masgiida diigu kan Islaamaaf shaggarirraa guusu guutuutti kan nutti gadi dhiisee nutti bobbaasu jiru muumicha ministeeraati. Muumichi ministeeraa gurbaa kana nurraa qabuu qabaa jechuudha. Amma dubbiin karaa muumichaa deemuu jirti jechaadha. Bakka osoo muumichi keessa qabaachuu baate gurbaan kun kana godhutti deemuu jirti. Uummanni tana jechuu jira. Boo kana gurbaa muumichumaa keessa harka qaba jechuu jira uummanni. Sittichi deemuu jirti. Sirran nama kakaasu jiran. Beeyti laaqamte harkutti jirtu akkamsi goona. Hai. Kanaafuu shaggaritti masdiinni diigamaa jiru guutuutti dhaabbachuu qaba. Guutuutti kan balaaleffannu ta'u miidhanumaan himuu barbaannaa jechuudha. Gama biraatiin sadeeffarratti dhimma jimaa Harargeeti. Dhimmi jimaa Harargeedhaa tibbaana baatii takkaa fi wayii durraa soomanarraa eegalee qilleensa feesbuukaa kana gubbaatti bifa addaatiin deemaa ture. Iyyannaan uummatarraa dhuftu, boo'ichi uummatarraa dhufu, boo'ichi ulumaayotarraa dhuftu, boo'ichi jiraattotarraa dhuftu, boo'ichi uummata Harargeerraa dhufu guutuutti. Feesbuuka kanaa fi miidiyaalee walqunnamtii kana adda addaa irratti deemaa ture jechaadha. Waa takka hubadhaa. Rakkoo lammiitii miti. Dubbiin jimaa Harargee dubbii Harargee qofaa miti. Dubbii Harargee irra achi fagooti. Yoo ka yaadattan taate gaafa Booranni miliyoonni 3 ol beelawanii miliyoona 3 oliitu Booranatti
beelaan dhumaa jira ja'amee saaxilame lakkii Boorana quufaa jira jaaniiti warraaf ergamuu bare viidiyoo dookumantarii itti dalaganii turan. Viidiyoon isaanii immoo bishaan hin guutuun guyyuma lamatti harkaa bashooyte jechuudha. Bashaq jette jechuudha guyyuma lamatti. Warri viidiyoo dookumantariidha kan Booranaa gaafa namni miliyoona 3 beela'u kijibsiisuuf warra dhugaa kijibsiisuuf fadhu wajji qabsoo jirraa beekaa yaa jara keenya. Laal dubbiin amma nuti itti jirru warra dhugaa kijibsiisuuf fadhu wajjin qabsoo jirraa beekaa. Warra gaafa Booranni miliyoonni 3 beelee rakkatu. Boorana rakkoo jiraa jaamee gaafa asirra maxxansitu lakki Boorana rakkoo jiru Boorana quufaa jira jee viidiyoo dookumantarii dalageetu ammallee ilmaan Harargeetti taphachaa jira. Gujiin akkasuma gara Salaalee kana yoo laalte uummanni lafa saamamee dachii irraa buqqee kadhataa ta'ee jira. Shawaan akka jirtu Tuulamni akka jirutti. So sagantaa Oromoo hiyyeessuutu deemaa jira. Oromoo kadhattu waan nyaattu waan uffattuu fi bakka jiraattu waan ilmaan ittiin bulchitu waan ilmaan ittiin barsiistu uumuudhaan Oromoon akka gaafii biraan kaafne qorqalbii isii goggoysuudhaatu irratti hojjetamaa jira. Kana sirriitti hubachuu feesisaa jechuudha. So dubbiin jimaadhaa dubbiin layyootti ilaalamuu miti. Warra xayyaaraan hataa ture xayyaara irra saaxillee warra naggaadee Amaaraa hayyatee hataa ture naggaadee Amaaraa saaxillee waa hunda saaxillee dhorkine harka keessaa deeffatan eegas hatuu maqan dandeenyeef maal uummata jechuun xeellaa uummatanii jechuun aangoo qabanii. Xeellaa ka'uume mootummaa naannoo Oromiyaati. Gaafa xayyaaraan hatan san gaafa nama Amaaraa bakka buufatanii hatan san gaafa Oromoo saaman san xeellaan uumne beeka. Eega saaxilamanii waa hunda biiti beeytee harka qabamtee kokka qabaman booda isiisan keessa harka deeffatanii warri saniis kufee warri biraa bakka kana bu'ee akkana gadachuu hin dandeenye shira irratti dalaganii karaa biraatiin warra asiimaat jimaa dhiyeessu uummata Oromoodhaa Harargeedhaa akka jimaan isaanii qaraxaan if dadhaban keellaa bakka jirurratti labsee jechuudha mootummaan naannoo Oromiyaadhaa obbo Shimallis Abdiisaatiin hoggolamu. So keellaa kakaa'e Shimallis Abdiisaatiin jechuudha. Shimallis Abdiisaati. Kanaas jibbaa Harargee irraa qabuuf kaa'e jechuudha. Jibbaa ilmaan Harargee irraa qabu qofa osoo hin taane jibbaa ilmaan Oromoo hunda irraa qabuuf. Jibbaa ilmaan Itoophiyaa hunda irraa qabuuf. Osoo jibbaa Harargee ta'uu baatte ilmaan Salaaleedhaa kadhattuu hin godhu lafa irraa saame. Osoo jibbaa ilmaan Oromoo ta'uu baatte ilmaan Booranaa miliyoonni 3 gaafa beela'u quufaa jira jee dookumantarii ergamtuu isaatiin daleessisee hin maxxansu ture. Osoo jibbaa ta'uu baatte gaafa Gujiin akkasii rakkoo keessa seentee nuusu ture. Osoo ilmaan Oromoo kan badhaadhina ijaaru taate badhaadhina ilmaan Oromootiif fida malee baqaqina ilmaan Oromootiif hin fidu ture. Osoo dhudhaa Oromoo kanni afaan hin jedhu san taate dhudhaan Oromoodhaa Oromoo saamuudhaa miti. Osoo nuti ilmaan abbaa gadaatiin inni afaan hin jedhu san dhugaa taate ilmaan abbaa gadaan ajjeesan. So karma hundaan yoo laalte jibbaadhaa jira jechuudha. So tan amma gaafiin ilmaan Harargeedhaa warri as keessa jirtan hundi isin gaafadhu amma booda. Facebookni keenya hundinuu amma booda muummichi ministeeraa kottu karaa Harargee kan jedhu ta'uu qaba jechuudha. Dulli keenya. Facebook irratti boo'ichi keenya dhaabbachuu qaba jechuudha. Muummichi ministeeraa amma dura gaafa amma 5 dura Harargee dhufu Harargeen dhimma jimaa keessanii wal qabate yoo feetan hiriira nagayaa bahaa nagayaan ibsadhaa hara nagayaan managgalaa jee jira tokko hiriira san qopheessuudha. Lamadammas yoo feetan nayaama isiniifin dhufaa jee jira viidiyoo isaa asirratti isinii maxxansina ragaa harkaa qabna jecha isaa san fayyadamnee jecha muummicha ministeeraa fayyadamnee tokkoffaa mirga hiriiraa kanni nuu kanne saniin hiriira baanee rakkoon mudachuu jirtu akka Harargeetti baadiyyaatti guutuu baadiyyaa magaalaatti hiriira gadi bahu jechuudha. Amma booda dubbiin ta'e hiriiraati. Hiriira nagayaa. Birciqqoo cabsuun hin jirtu, qaruuraa cabsuun hin jirtu, baala cabsuun hin jirtu, waa takka cabsuun hin jirtu. Rakkoo fi qofa himachuu.
jimaa keenyarraa harka fudhaa. Keellaan nurraa ha'u. Kootaan nurraa ha'u. Waan dhaadannoo jedhamuu qabdu irratti haasofnaa jechuudha. Saniifuu tokkoffaa hiriiraaf if qopheessu, if ijaaru. Lammeeffaa muummicha ministeeraa kootu nu dubbisi jettee manguddoon teenya ta Harargeedhaa. TV aktivistoonni Harargeedhaa. Akkuma inni kallattii kaayee ture sanitti. Muummicha ministeeraa si dubbisuu feena uummanni Harargeedhaa kootu nu jaanii guututti muummicha ministeeraa yaammachuu jechuudha. Hiriira irratti illee muummicha ministeeraa yaammachuu. Muummichi ministeeraa akka nu dubbisuu feena. Dhimma jimaa keenya irratti muummichi ministeeraa akka nu dubbisuu feena. Dhimma jimaa keenya irratti muummichi ministeeraa akka nu dubbisuu feena. Dhaadannoo tana qofaan hayyama hiriiraa fudhatanii magaalota jajjaboo magaalaan jimaan itti gaggeeffamtu hundatti keessaa alatti hiriira nagaa kan balaa takka hin qabne kan nagaa ummanni keenya amma booda bahuudha qabaa jechuudha guyyaa murteeffate. Isiisan irra muummichi akka dhufuuf taasisu. Sagantaan lammeeffaa. Gaafa muummichi dhufe ammaas kaabineen teenurraa haa baatu jaaniif irraa baasu kaabineesaa. Walgahiirra kaabineen teenurraa haa baatu nu uummataa fi siitu wal dubbisuu fadhaa jaanii kaabineesaa tana ofirraa baasu. Achi booda muummichatti haqa himachuu. Amma muummicha ministeera irraa abdiin qaba. Muummichi waan hundi bira gahuutti hin jirtu. Yoo inni dhugumaan dubbii tana hubate ni dhufa Harargee uummata ni dubbisa. Ni sirreessaas. An shakkii takka hin qabu tanarratti. Tanaafuu isaa fi hattuu fi isa tawal nu dhorkite tana tawalakkaarra teessee nuu fi muummicha waliin kaasuu barbaadu. Uummata muumicharra kaasuu barbaadu. Uummata paartiirra kaasuu barbaadu. Caasaa hattuu ta paartii badhaadhinaa akka uummanni jibbu taasisuu feetu. Takka uummanni waan kanarra balaaleeffatee gaara galu godhuu feetu tanaafi muumicha iddoo warra jiru kana ifittuu baasanii muumichaa hojii haasa'u. Kottu dhuufii yaa ilma keenya si barbaada. Harargeen tun tanuti adurree miti ilma keenya nyaannu jettee hiriira muumichaa baatee addunyaan guutuun biitti guutuun muumichaaf hiriira akka baatu taasistee beekte. So dubbii Harargeetiif jimma guutuun falmuu qaba. Dubbii Harargeetiif jimma wanni callisuuf hin jirtu jechuudha. Dubbiin jimaa Harargee dubbii jimaa Harargee qofaa miti. Dubbii jimaatu huba jirtu. Saniifuu warri jimmaa hundi dubbii jimaa tanarratti uummata Harargee cinaa dhaabbatee aantummaa Oromummaa agarsiisuu qaba jechuudha. Warri Baalee akkas ta'uu qaba. Warri Salaalee akkas ta'uu qaba. Warri Shawaa akkas ta'uu qaba. Warri Salaalee akkas ta'uu qaba. Lixa Bahaa Shawaa Guji Boorana hundi Oromiyaan sagalee takkaan dubbii jimaa Harargee tanarratti tumsee rakkoo waloo waliif qooduu irratti fi wal cinaa dhaabbachuu irratti utubaa walii ta'uu danda'u qaba. Malee Harargee irra kan muumicha faarsan jiru. Harargee dura muumicha nyaannu nuti adurree miti ilma keenya nyaannu teettee hiriira deeggarsaa muumichaa baaten jiru. Arra warri san hundi muumicharra muufatee jira. So warri biraatis wajji dhaabbatee dubbiin tun akkanii kanne taate Oromootu adda hiramaa deemaa jechuun gandaan adda hiramaa deemna booda. Tun gaarii miti Oromoof. So kajimmaatis nama isaaf faarsaa kaanis nama kaan balaaleef booda gaariin taatu jechuudha adeemsa keessa. So ta'utu kam booda gaariin taatu. Amma ni fakkaatti ta'a. Boodaaf gaariin taatu. Adeemsa keessa gaafa dubbiin jabaatte gaafa firri barbaadamu gaafa tumsi kajeelamu gaafa kagandaa jedhamuun hamtu. Gaafa namni barbaadamu immoo wal biraa dhaabbachuu dhufu ta'a jechuudha. Boodaaf gaariin taatu. Tanaafi wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Isii tanaaf wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaa taate jechuudha. Maaliif booda rakkoon dhufti jechuudha. Arraami gaafa namni barbaadamu dhufa. Booda gaafa namni barbaadamu kanamni hundi wali kajeelu osoo kunnaatumse waliin jechuun dhuftu namni wal jalaa yoon kaleen dhaabbatteen dhufti jechuudha. Tana wal barsiisuun qabnu jechuudha akka namaatti. So rakkoo wallagga ta'uu jiruuf Oromiyaan hundi booyuu qabdi. Iyyuu qabdi sagalee ta'uu qabdi.
Rakkoo booranni ta'uu jiruuf Oromiyaan hundi booyuu qabdi, iyyuu qabdi, sagalee ta'uu qabdi. Rakkoo Gujii ta'uu jirtuuf Oromiyaan hundi iyyuu qabdi, booyuu qabdi, sagalee walii ta'uu qabdi. Rakkoo Salaaleen Shawaan lixaa bahaa ta'uu jirtuuf akkanuma walii ta'uu qabdi. Rakkoo Karrayyuun ta'aa jirtuuf Oromiyaan hundi walii booyuu qabdi. Rakkoo Harargeen taatuuf ammas Oromiyaan hundi sagalee taatuuf qabdi, iyyuu qabdiif, booyuu qabdiif. Tokkummaan san jabeeffamuu qaba jechuudha. Haadni tokkummaadhaa kan injifannoo kanaan nu ga'e, haadni tokkummaadhaa kan mo'annaa kanaan nu ga'e, haadni tokkummaadhaa kan guyyaa kanaan nu ga'e fooyamuu qabu jechuudha yeroo laallate. Ittitee deemuu qaba jechuudha. Jabaatee deemuu qaba. Dhadhaa dhugee deemuu qaba. Akkan cinneetti walitti jabaatee deemuu qaba jechuudha. Sanimmaa ta'uu baannaan yaada namaa mormuuf nama jibbuu eegallaan namni nama bakka iyyuuttuu nama qaba. Adda walirraa deema jechuudha. Foo'amaa deema. Guyyaa namni ne barbaadan guyyaa dhiirti kajeelamtu immoo wal biraa dhaabbachuu dhufaa jechuudha. Walirra duuluu dhufaa jechuudha. Taqabu walirra gabbaasuu dhufaa jechuudha. It's very dangerous. Tanaaf lammeen hundi wal cinaa dhaabbattee waliif tumsuu danda'u qabdi. Dhimmi jimaa Harargee dhimma jimaati miti, dhimma jiruuti. Dhimma jireenyaati. Hudduun shorroqaa qota warri keenya tiraakterii ni miti. Hudduun shorroqaa gadi godhatee qota warri keenya. Ejjee miti sangaan. Bishingaa miti kafa caasu. Jimaan akka bishingaati miti. Jimaan akka qamadiiti miti. Jimaan akka waan biraati miti. Ta'arraa Harargee dhufte tun sirraa waannaan boru bunatti si dhufu teessi akka Jimaatti. Boru warqii Gujii fi Booranaa taatee si dhufu teessi sitti. Yoo duuba walii dhaabbachuun hin jiraan akkamiin walirraa ittisuun dhufu teessi. Yoo tokkummaan hin jiraan akkamiin irree qabaachuu teessi. Adda si hiraa si nyaata jechuu hattuun. Adda si qoodaa si nyaata jechuu hattuun. Gargar si filaa si nyaata jechuu hattuun. Isii tana falmuudhaaf warraaqsi addaa gaggeeffamuu qaba jechuudha. Kanaafuu Oromoon hundi muummichi ministeeraa Harargee haa dubbisuu irratti duula godhamuu qaba jechuudha. Tana ta'uu baannaan dargaggeessi karaa gaaraa deema. Jaarsi karaa gaaraa deemuu ta'a. Magaalaan qullachuuf teessi. Warraaqsa achii ka'u abbaan fadhe dhaabuu hin danda'u. Abbaan fadhe. Isinitti mujjirra kunoo nuti. Durattumaa nutti mitaniif nuti bitaniif isinitti mujjirra kunoo. Dhageessan ummata. Dubbii jimaa irratti ummanni qawwee fudhatee gaara galuu irraan deebi'u. Ummata kana gaara galii qawwee fudhu jechuu jirtaniin. Fudhu qawweedha galii deemee yoo feete jechuu jirtaniin. Dhugaa sitti hin fakkaatin gallaan kun bosonaan ba'u ummanni. Tapha seete ummata kana. Qabsoo keessatti. Gallaan bosonaa ba'u hin ta'u. Kanaafuu ummata kana paartii irrattis hin kakaasinaa. Ummata kana mootummaa irrattis hin kakaasinaa. Ummata kana gaafii inni hin qabne tan naannoo hojii wal qabate tabiraati irrattis hin kakaasinaa. Ummata kana ollaa wajjin jiraachuu jiru irratti hin kakaasinaa. Ummata kana diina ta'ee akka bosona galuun taasisinaa. Ummata kana rakkoosaa hiikaa keellaa keessan kaasaa furmaata kannaaf ummata kana. Isinitti mujjirra nuti. Isin lallabu jirra. Kunoo. Ummata kara bosanaatti oofu jirtanii, ummata mootummaa irratti oofu jirtanii, ummata paartii badhaadhina irra kakaasu jirtanii, ummata Abiyyi akka jibbee Abiyyi kuffisuuf gaara galuu taasisu jirtanii, ummata kana gaaratti hin dhiibinaa mootummaa naannoo Oromiyaa isinin jechuu jirra kun hundi. Isinitti mujjirra. Namni waan nyaatu dhabe gaara galee du'urraan deebi'u. Du'urraan deebi'u Harargeen. Achirra jirti. Dhorkaa jirra nuu isinii sagalee taa gaaratti yaa'inaa jennee nama kadhachuu jirra nuti. Isinitti mujjirra kunoo. Taa kara gaaraan seeninaa nuutuu isinii iyyaa balaan feete nuttaa dhuftu nuu isinii dubbata mee dhaabba nuu isinii iyyaa mee dhaabba jennee nama dhorku jirra nuti. Dabballeen teessan ni kijibdi gabaasni keessan kijiba. Warra dhufe isinitti hime kunoo an. Hin sheenayinaa booda. Tan jirree ka'uu ta'a Harargee keessan. Tan uumamini ka'uu ta'a. Abbaa maarree takka hambisuun teessu beekitu.
abbaan fadhee dhorkuuf hin ta'u waan argee keessaan uumamu tan akkan uumamne dhorku jirra nuti akka dandeenye hogguu isinitti yinee isin nuti danammoo filmaata qabu uummanni kun gatu taala gaafa gatu taale immoo nuti harka keessaan qabnu jechuu isinitti mujjirra kaakunoo ragaa qabna asirratti isinitti mujjirra bakka isinitti qaban silaa'uun qabdani bakka isinitti himan hin qabdani marii walgahii hin qabdani marii qorannaa hin qabdani marii keessoo hin jirtu bakkatti walitti dubbannu hin qabnu tanaaf asirratti isinitti mujjirra ummanni kun gatu taaleeti gaara seenuu taa qawwee guurratee mootummaa kanarratti achi jira ummanni dabballee aangoorra keessa tabakkayyuu jirtu tana hinamaniin gabaasni soobaa muumicha ministeeraa sitti mujjirra gabaasni soobaa bakka waa'ee bifamu hunda ta dhuftu tun seeftii neetiidhaan ta qamadii fudhattu ummataa miti mufataa miti ka bakka walgahii dhufu mufataadhaa miti warra qirii qabu warra gaafii qabu miti ka dhufu warra qamadiin kan namtuuf warra faayidaan kan namuuf warra dirgoon kan namuuf walitti qabamee bakka walgahii dhufa ati ummata kana garta malee ummata bal'aa guddaa hafee isaan arkuutti hin jirtu ummanni duubatti hafee jira namuu caasaa jaarrate gaafa keessummaan dhufte mul'isa malee ummataa miti wanni arkuu jirtanii saniifuu gowwoomuu jirtanii ummanni muratee jira gaara galuuf muratee jira ummata kana dafaa dhaqqabaa rakkoo isaanii gaaffii isaanii hiika galchaa ummata kana osoo isaan gaara seenanii waan dhuhaasnee isiniin jechuu jirra kunooti hidha geessan jechaadha isinitti himuu jirra kunoo oromoon hundi tana quba qabaachuu qabdi jechuudha ummata kana oofee kanatti karaa gaaraatti oofuu jiru mootummaadha bineensa jijjiiree ummata kana karaa gaaraatti oofaa jiru isinitti himne dubbii tana hatattamaan muumichi ministeeraa akka eegu taasisuudha kan sanirraa hafe immoo ilmaan oromoo hundi Dr. Abiy Ahmed ummata Harargee dubbisi Dr. Abiy Ahmed ummata Harargee dubbisi kaampeenin jau itti fufee deemuu qaba kan sanirraa hafe immoo hayyama gaafatee warri Harargee hundi wal ijaaree hiriira muumichi dhufee nu haa dubbisu jau hiriira biraa miti muumichi dhufee nu haa dubbisu hiriira guddaa muumichi dhufee nu haa dubbisu jau ummanni Harargeedhaa qopheeffatee muumicha yaammachuudha maaliif muumichaatu na yaammadhaa jee video isaatu jira amma naaf hin mijaa'in malee gaafa Harargee dhufe isin dhageessisuu nan danda'a yoo naa baname gaafa Harargee dhufe muumichi ministeeraa gaafa rakkoon jimaan isin qabattee na yaammadhaa jee jira na yaammadhaa na yaammadhaa isiniif hin dhufaa an ilma keessanii muumicha ministeeraatti ilaalaa jira dhiifama muumichi ministeeraa haasawni Harargee godhe gaafa Harargee dhufe san na laalaa jedhee ture na obsame na dubbifadhaa jedhee ture feetan hiriira baa feetan na yaammadhaa hello Abiy Ahmed na obsa baasutti jira amata afur dura moo amata shan dura dubbatee ture koy naaw saba yeroo xiqqoo ni fudhata Elisa nurra naaw saba gaafii jimaati wajji wal qabattee hello namni teeknishaan hin qabne akkanuma naaw saba
Naam sakasmatti. shamarran gaafa bo'an wajjin boo'alatti falaga haatee kennuu hin dandeenye ture. Ni yaadattu waan malee yeroos. Haa ta'uyyuu malee abdii qabna ture. Qabsoo kee ni ceeti kan jedhu abdii guutuu qabna ture. Kan isin gaafanne jaalala, kan isin gaafanne du'aayiidha. Lamaan sana qoodanii jirtu ulfaadhaan nu jiraadhaan. Shakkii baay'eetu jira. Qabsoon Oromoo kun ni dhaabatti. Oromoonni qooda maalaata kan jedhu yaaddoon baay'ee akka jiru nan hubadhu. Uummanni Harargee har'a akka hubatu kan hin barbaadu. Qabsoon uummata Oromoo bara dheeraa fudhate. Dhagamaami. Fiixa ba'ee jiru kun iddoo bareedaa, miidhagaa, ballachaa deema malee duubatti hin deebi'u. Gidduutti rakkoon maaliif uumamaa jira kan jedhu gaaffii guddaa ta'uu danda'a. Sabni Oromoo. So isiniif hin maxxansa asirratti muummichi ministeeraa jee jira. Muummichi ministeeraa wanni inni jee maali? Warri Harargeedhaan barbaannaan na yaammadhaa. Yookaan immoo hiriira bahaa. Ibsadhaa. Nagaan galaa. Hokoraan hin galinaa jee jira. Bara 3 dura, bara 4 dura. So mirga san fayyadamuudha jechuudha. Walii dhageenya mirga san fayyadamanii hiriira bahu. Karaa hiraatiin hayyama gaafatanii maal gaafatanii hiriira bahu. Hiriira habbaatan muummichi dhufee nu haa dubbisuudha. Inni dhufee isin dubbisa dabballee ofirraa gabbaastanii isatti haasa'u. Ni hiikan rakkoo. Ani shakkii takka hin qabu dubbiin isa bira geenyaan ni hiika. Amma wanti itti rakkanne dubbiidhaatu isa bira gahuu diti. Karaa kana hunda gingilchaan jirti. Maqasaa jira. Jarri harki dhadheeraadha. Bakka hunda jira harki isaanii. Dubbii ol deemtu qut warra godhuufi jira akka ililliitti. Isii tana duuba sirriitti adda baay'anii irratti hojjechuu feesisaa. Tanaan isiniin jaa boleeyyan kiyya. Jabaadhaa ilmaan Oromoo hundi qabsoo tanarratti ititee waliin hojjechuu danda'uu qaba. Tokkummaan ammallee borullee iftaanillee barbaachisaadha. Jabaadhaa.